namni hunduu waan uffatee deemeef gammachuu qaba miti. Namni hunduu waan kolfuuf gammachuu qaba miti. Akkasuma namni hunduu waan boo'uufis gadda qaba miti. Namoonni tokko yeroo gammachuu qabanii boo'ichaan yeroo gadda qaban immoo kolfaan kan dabarsan jiru. Kanaafiyyuu ijoon gammachuu dhala namaa wantoota isaan kana. Yoo yaa nagaa fi jaalalli Waaqayyo bakkaa fi haala sun jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaa dhuftan hordoftoota siifan gindoo akkam jirtan nagaa keessanii nooraa. Egaa har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Maarree hamadhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jechuun jaalladha. Warri mana kanaa faraa taatan subscribe gochuun akkasuma like gochuun yoo isin tole immoo hiriyoota keessanii share gochuun akkasuma yaadaa fi qabdan immoo comment jala nu kaa'uun hamadhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a mata duree ijoon gammachuu dhala namaa maalidha? Ilmi namaa gammaduu fi ijoo inni qabu maalidha gammachuu dhala namaa kan jedhu wantoota shan irratti hundaa'een isiniif qabadhee dhufee jira. Kanaaf hamadhumaatti na waliin turaa isiniin jechuun barbaada. Egaa ijoon gammachuu dhala namaa inni tokkoffaa irratti namni hundiyyuu akka rakkoo qabu beekuudha. Fakkeenyaaf ani waan alfadhee deemeef waan yeroo hunda kolfuuf waan yeroo hunda taphadhuuf gammachuu akka hin qabne beekuu qabdan. Inni tokko immoo waan yeroo hunda boo'uuf waan yeroo hunda gadduuf waan uffannaan isaa hin tolleef yeroo hunda gaddaa jiraata miti. Tokkoof tokko maal beekuu qabna nuti jireenya keenya keessatti namni hundiyyuu inni sooressis inni hiyyeessis inni beekaanis inni wallaalaanis inni xiqqaanis inni guddaanis namni kamiyyuu rakkina akka qabu beekuun irra jiraata. Yoo namni hundiyyuu rakkina akka qabu beekne jireenyi keenya gara fuulduraa nuti jiraannu abdii horachaa jireenyi nuti har'a jiraannu immoo gammachuu qabaachaa isa kaleessa darbeef immoo barumsa irraa argachaa jiraanna. Kanaaf ijoon gammachuu dhala namaa maalidha? Inni tokkoffaa namni hundumtuu akkuma gammachuu qabu gaddas akka qabu beekuun irra jiraata. Inni lammaffaa ilaalcha ofii keenyaatiif qabnu yookaan ilaalcha ofii keenyaatiif bakka gammachuu buunee qabnu. Kana gaafan isiniin jedhu ani ofii kootiif yeroo hundumaa mataa buuseen deema yoo ta'e yeroo hundumaa waan namni gadi naqabeefan gadi qabama yoo ta'e waan namni ishiin naman taatu naan jedheef nama ta'uu dhiisa yoo ta'e ofii kootiif gammachuun ofiif kennuu danda'u hir'isaan jiraa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Ofii keenya irratti xiyyeeffachuu. Gammachuu keenyaaf inni ijooni ofii keenya irratti xiyyeeffachuu. Tokko jechoota namaa dhiibnee of duuba laaluu dhiibnee gara fuulduraatti tarkaanfachaa akeekaa fi jiruu keenyatti socho'aara ofii keenyaaf wanta hojjennu hundumatti wanta dubbannu hundumatti gaabbuu dhiibnee wanta hojjennutti qaana'uu dhiibnee balleessaa keenya irraa barachaa isa boruuf immoo sammuu keenya update gochaa akka kanatti gammachuu qabaachuu dandeenya. Kanaaf ofii keenyaaf ilaalcha gammachuu ofiif qabaachuudha. Inni sadaffaa waan namni waa'ee keenya dhiphachuu dhiisu yookaan waan namni jecha naan jechuuf dhiphachuu dhiisu. Namoonni tokko gaafa namni quba isaanitti qabe gaafa namni abalu balleessiteetti inni immoo balleesseera jedheeni gammachuun jireenya isaanii irraa fuudhama gaddatti deebi'u. Sababni isaa iyyuu waan namni suni akkana isaan jedheef waan namni sun siifan balleessiteetti waan naan jedheef gammachuu kofitti hir'isu neever hin jiraatu mara. Maaliif hojii kootti hin gaabbu taanaan gara fuulduraatti tarkaanfadha taanaan duuba koo hin laalu taanaan waan namni jecha naan jedheef yookaan waan namni waa'ee koo haaseef wanti na dhiphisu hin jiraatu. Kanaaf
ati waa'ee keetiif namni yoo haasa'ee fi tasuma gammachuu dhabuu hin qabaattu jechuudha. Sababni isaayyuu namni waa lama irratti hundaa'eetiin kan inni waan tokko siin jedhu tokkoffaani gaafa cimina kee haasoftu akka ati gammadduuf yookaan akka gammachuun kee daangaa dhabuuf. Lammaffaan immoo gaafa dadhabbii kee haasoftu immoo akka ati gaddituuf yookaan akka gammachuun kee sirraa fuudhamuuf. Kanaaf namni haasa'a. Kanaafiyyuu jireenya kee keessatti waan namni haasa'uuf iddoo kennu yookaan waan namni haasa'uuf dhiphachuu sirra hin jiraatu jechuudha. Yoo kana goote waan namni waa'ee kee haasa'uuf dhiphatta taanaan gammachuu kee ofirraa fuuteettaa jechuudha. Sun immoo jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa fidaa jechuudha. Akkasuma inni sadaffaa yookaan inni arfaffaa. Inni arfaffaa namoota si hubatu wajjin ooluu. Nama si hubatu wajjin ooluun gammachuu keenyaaf iddoo guddaa qaba. Fakkeenyaaf ilmoo hiyyeessaa tokkoo fi yookaan mucaa sooressaa tokko isin fudhadha. Ijoolleen kun lama waliin oolu yoo ta'e mucaan hiyyeessaa kuni yookaan mucaan sooressaa kun mucaa hiyyeessaa kanaani jecha haamlee isaa tokko wanta isan barbaachifne hiyyummaa isaatiin isa arrabsa yoo ta'e maal ta'a? Akka namni kun gammadu taasisa osoo hin taane akka namni kun gammachuu isarraa fagaatu taasisaa jira jechuudha. Kanaaf namni nuti wajjin oolu gammachuu keenyaaf illee murteessaadha. Garuu immoo mucaan sooressaa kun mucaa hiyyeessaa kanaatiin wanta inni keessa jiru sun haala inni keessa jiru sun keessatti jabaadhu. Boru kana caaltee mul'atta. Boru nama jabaa taata. Karaa hundumaan jedhee mucaan hiyyeessaa sun haala keessa jirutti mucaan sooressaa kun yoo jajjabeesse mucaan hiyyeessaa sun maal ta'a? Jajjabaachaa deema. Boru abdii godhata. Silas jireenyi har'a jiraannu kun kennaa Rabbiiti. Kan kaleessaarraa waa barachaa kanarra jiraannu immoo kennaa Rabbiiti. Ameen jechaa kan boruutiif immoo maal goona? Abdiidhaan eeggachaa jiraanna. Kanaafuu namni sun gaafa sanaa abdii horata. Gammachuu inni qabu keessatti gammachuun isaa ooverii isaaf dabalamaa deema. Isin garee? Kanaaf namni ati wajjin ooltullee murteessaa ta'uu qaba. Maal jedha seetan Oromoon? Saawwa harree faana ooltu akka harree dhuuftii jedha. Maal jechuudha kun? Harreen oolmaa ishee wanta argite nyaatti. Sababii kanaaf miira biraa keessa oolti. Akkasuma garuu sa'i yookaan wariin nama caalaa yaadu. Kanaaf gaafa sa'itti harree sun faana ooltee bakka oolmaa ishee waan hin toshanneef dhudhuuftii jechuudha. Kanaaf nama wajjin ooltanii hubachuu yookaan nama wajjin ooltanii sirriitti beekuun ijoo gammachuu ofiiti. Inni shanaffaa nama kamiyyuu qabeenya waan qabuuf akka daangaatti darbuu dhiisu dhorkuu yookaan namni kamiyyuu qabeenya isaatiin akka si doorsisu gochuu dhiisu. Fakkeenyaaf namni tokko waan qabeenya qabuuf si doorsisa yoo ta'e gammachuu keessirraa fuudhuu isaati. Waan dandeettii qabuuf si doorsisa yoo ta'e gammachuu keessirraa fuudhuu isaati. Wanti hundumtuu daangaa qaba. Abbaan qabeenyaa bakka abbaa qabeenyummaa isaatti, beekaan bakka beekumsa isaatti, wallaalaan bakka wallaalina isaatti. Kanaaf namoota qabeenyaan dandeettiidhaan si hordofan, si doorsisan warroota akkasiitii fi tasuma harka kennuu hin qabduuni yookaan daangaa isaaniif bakka jireenya kee isaaniif ibsuullee hin qabduuni. Yoo akkas goote namoota qabeenyaa si doorsisan, namoota humna isaaniitiin sirratti wanni jechuu barbaadan, namoota akkasiitiif eenyummaa keellee yoo ibsitee fi boru gammachuu godhatta osoo hin taane barri kee muluu gaddaanaaf. Fakkeenyaaf namni tokko qabeenyaan gaafa si doorsisu yookaan waan namni sun qabeenya qabuu fi yeroo hundumaa kufaatii kee, salphina kee, badii kee si jeesuudhaaf akkasuma karaa garaagaraatiin badii sirratti dalaguudhaaf dhaadata yoo ta'e yoomiyyuu taanaan
keessi kee gammachuu qabu. Kanaafuu maal gochuu qabna? Namoota qabeenyaa nu dorsisan, namoota humnaa nu dorsisan irraa daangaa godhachuu gaafa isin jedhu bakka dursa namoota akkasii faana riileeshinii godhachuu dhiisuu qabna. Erga moo riileeshinii godhannee immoo maal gochuu qabna? Dafnee bakka keenyatti deebi'uu nurra jiraata. Namni qabeenyaan dandeettii isaatiin si dorsisu jireenya kee keessatti yoomiyyuu akka itti gammaddee hin jiraanne taasisa. Kanaaf wantoota kana shanan yoo goone ijoo gammachuu jireenya keenyaati yookaan gammachuu ilma namaatiif furmaata ta'u. Kanaaf hamma dhumaatti waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Bye bye.